Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akkuma beekamu har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadeen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa faayidaa walqunnamtii saalaa isin hunduu ni beektan jedhee abdii qaba. Walqunnamtiin saalaa mi'aawaa ta'e mana jige ijaaraa jaalala qabbanaa hoo isaa kanaaf walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuuf viidiyoowwan yeroo yeroodhaan isiniif gadhiisu ilaaluun irraa barachuu ni dandeessu. Egaa rakkoo dhiirota hedduu mudatuu fi parsantii 100 keessaa parsantii 50 kan mudatudha. Dhiironni hedduun waa'ee walqunnamtii saalaa yeroo dubbatan walqunnamtii saalaa irratti gaheessaa fi jajjaba akka tahan fakkeessuun haasa'u. Garuu dhugaa akka hin taane isaanuu ni beeku. Rakkoo kanaaf garuu saayinsiin dawaa ajaa'ibaa qaba. Maloota ani asii gaditti isiniif himu dalagaatti jijjiiruu yoo dandeessan walqunnamtii saalaa irra daqiiqaa 30 ol turuu ni dandeessu. Akkasuma walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu ni dandeessu. Har'aaf qabxii ijoo tahan qabxii 6 irraa kan haasofnu taha. Hanga dhumaa turuun irraa baradhaa. Subscribe, like gochuu hin dagatina. Inni dura forii playidha. Forii play maal akka ta'e yeroo hedduu isin barsiiseen ture. Garuu har'aaf baay'ee keessa hin deebu. Gabaabumatti warra haarawaa taataniif forii play jechuun gara walqunnamtii saalaa osoo hin seenin tapha jaallee teessan wajjiin qullaa biddilibsii jala taatanii taphni isin taphattan forii play jedhama. Biyya hedduutti baratamaa fi yeroo tokko tokko seeksii caala jaalatamaadha. Faayidaa hedduu qaba. Walitti dhiheenyaa fi jaalala isin jidduu jiru ni jabeessa. Akkasuma sammuun keenya walqunnamtii saalaa dura environmentii bareedaa barbaada. Kanaaf walqunnamtii saalaa osoo hin godhin jaalletee wajjin tuttuquu fi wal ilaalaa, wal dhungachaa sirritti warrirrigaa turuu yoo dandeessan halkan hin dagatamnee fi walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e akkasuma daqiiqaa 30 fi sa'aatii 1 ol turuu ni dandeessanii. Forii play kanaaf baay'ee isin gargaara, itti fayyadama. Inni lammaffaa skiyuzing teeknikiidha. Kana jechuun yeroo climax irra gahuu heddan yookaan yeroo fixachuu yookaan jiksuu heddan fiixee qaama saalaa keessanii harkaan qabuudha. Akka hin jigneef yookiin maqaa isaa kan biraatiin start and stop jedhama. Maali kuni yeroo jiksuu heddan yookaan walqunnamtii saalaa osoo godhaa jirtan qaamni saalaa keessan yeroo jiksuu hedu daftanii qaama saalaa keessan san baastanii fiixee isaa harkaan qabuudha. Akka tiraafikaati yeroo magariisni ifu ni deemtu. Kana jechuun maali? Yeroo magariisni ifu walqunnamtii saalaa godhuu eegaltu. Akkasuma yeroo boorri ifu ni qabbaneessitu. Akkasuma yeroon diimaan ifu ni dhaabdu jechuudha. Dhaabdanii qaama saalaa keessan ishee keessaa baasuun caafii isaa harkaan qabuudha. Yeroo sana gootanitti kan jiksuu heddan sun ispermiin sun keessatti deebi'a. Akkasuma akka haarawatti walqunnamticha eegaluu ni dandeessu. Kuni mala ajaa'ibaa fi mala amma yeroo hedduu baay'ee baratamee jira biyyoota hedduuttis. Kuni saayinsiinis kan deeggaruudha. Dhiironni daftanii jiksitan keessattuu akkuma walqunnamtii saalaa eegaltanii sakandii 15 fi sakandii 30 keessatti dhiironni jiksitan yeroo jiksuu heddansan walqunnamticha qabbaneessuu fi akkasuma yeroo inni jiguuf caafii irra gahe baasuudhaan harkaan qabuu ni dandeessu. Yeroo kana gootanitti walqunnamtii dheeraa fi mi'aawaa ta'e godhuu ni dandeessu. Inni sadaffaan maastarbeetiidha.
Kana jechuun maali? Wal qunnamtii saalaa godhuu dura ofiin uf gammachiisuudha yookiin harkaan ispermii ofirraa baasuudha. Wal qunnamtii saalaa osoo hin eegalin sa'aatii tokko yookaan sa'aatii lama dura kan gootan yoo ta'e wal qunnamtii irra turuu fi rakkoo dafanii jigsuu kan furuudha. Kuni biyya keenyatti magaalaa qofa osoo hin taane baadiyyattis baay'ee baratamaa fi dhiironni hedduun kan itti fayyadamanidha. Waan kana biyya keenyattis namoonni hedduun dhiironni persentii 50 fi 60 ol ta'an waan kana baay'ee itti fayyadamanii dur irraa kaasee dhiironni kan itti fayyadamanii fi mala wal qunnamtii saalaa irra turuuf mala godhamuudha. Kuni nama warra dur irraa kaasee kan beekamuu fi ammarrattis dhiironni hedduun waan kana godhaa jiranii. Ofiin uf gammachiisuun ani akka kootti baay'ee hamaa fi kan hin gorfamnedha. Maali? Sababbiin isaa wanti kun suusii namatti taha. Baay'ee namoonni waan kana keessa seenan suusii kana keessaa bahuu baay'ee dadhabanii namoonni tokko suusii kanaan qabamuu irraa kan ka'an jaartii fuudhuu kan hin feene nama hedduutu jira. Akkasuma jaallees hin qabatanii namoonni suusii kanaan rakkataa jiran namoonni suusii kanaan qabamanii hoggaa hedduu suusii kanaa wajji jiraatan hoggaa 20 hoggaa 10 guyyaan qaama saalaa isaa harkaan tuttuquun of keessaa jigsa. Fedhii shamaraa takkallee hin qabu. Namni kun ofii wajji qofa jiraatuu fedha. Yoo jabaate silkii ofii kana tuttuquun silkii ofii wajji bichaa jiraatuu fedha. Kanaaf maastarbeetiin kun yookaan ofiin of ficcisiisuun yookaan afaan biraatiin seeggaa jedhamee beekama. Seeggaa kanarraa fagaachuu qabdu. Ani waan kana hin gorsu, garuu saayinsiin jedhus ofiin of gammachiisuun kun yoo kan barattan tahe suusii isinitti taha. Suusiin isaa immoo baay'ee hamaa fi akka sigaaraa fi alkoolii caala baay'ee keessaa bahuu hin dandeessanii hoggaa hedduu isin wajjin turuu danda'a. Nama hoggaa 40 fi 30 waan kanaa wajji jiraatetu jira. Namoonni hedduun namoonni jaallee hin qabanne naannoo keessanittuu yeroo ilaaltan dhiironni tokko shamarra irraa dantaa hin qabanii shamarallee hin fedhanii fuudhus shamarras laaluu hin fedhanii. Dhiironni akkasii heddumminaan dhiirota waan akkanaa godhaniidha. Maastarbeet yookaan warri seeggaa godhan shamara irra fedhii hin qabanii. Maaliifi harkaan ofii of gammachiisuu gara manaa galanii ciisanii vaaziliinii fi yookaan waan adda addaatiin ofiin of gammachiisaa fedhii shamaraa hin qabanii. Garuu darbee jaalleetiyya har'a gammachiisuu qabaa, ficcisiisuu qabaa jettee kan yaaddu yoo ta'e darbee waan kana godhuun baay'ee hamaa miti. Akkasuma jaallee yookaan haadha manaa kan hin qabaanne yoo ta'e fedhiin kee baay'ee kan si cinquu fi mataarra kan si bahu yoo ta'e darbee waan kana fayyadamuun homaatu rakkoo hin qabu. Maaliifi fedhiin kunis yoo baay'ee namarra ture yoo sitti heddummaate akkasuma dhiphina sitti uumaa. Dhiironni jaallee hin qabne yookaan akkasuma ispermii kana harkaanis dhiironni of keessaa hin jigsine baay'ee dhiphatu. Kuni rakkoo dhiphinaa hir'isuuf yoo dandeessan jaallee qabaachuu qabdu. Yoo kan dadhabdan ta'e immoo darbee baay'ee turuudhaan darbee harkaan of keessaa baasuun baay'ee rakkoo hin qabu. Kanas mala biraati. Afraffaan yeroo hedduu isiniif himee ture yaada keessan facaasuudha. Kunis dhiironni hedduun yeroo ammaa itti fayyadamaa jiranii wal qunnamtii irra turuuf yaada keessan facaasuun baay'ee barbaachisaadha. Miira keessa kan galtan yoo ta'e daftanii jiksituu. Kanaaf waan adda addaa yaaduun kaalkuleet godhuun hisaaba dhahuun akkasuma waa'ee kubbaa miilaa waa'ee jiruu keessanii yaaduun wal qunnamticha dheereessuu ni dandeessa. Miira keessa kan galtu yoo ta'e daftee waan jiksituuf waan biraa yaada. Wal qunnamtii saalaa godhuunis mala tokko. Inni shanaffaa fi inni dhumaa koondomii furdaa fayyadamuudha. Koondomii laafaa yeroo fayyadamtan qullaa waan godhaa jirtan koondomii malee qullama waan godhaa jirtan isinitti fakkaata. Garuu koondomiin furdaan sensitivitii qaama saalaa dhiirotaa
waan hirdhisuuf daftanii miira keessa hin seentanii. Kanaaf daftanii hin jiksitanii. Kunis mala ajaa'ibaa fi itti fayyadamuu ni dandeessanii. Yeroo walqunnamtii saalaa godhuu barbaaddan walqunnamtii irra daqiiqaa 30 fi sanaa ol turuu yoo barbaaddan kondomiin garaagaraatu jira. Kondomii baay'ee laafaa fi kondomii furdaan ni jira. Kondomii akkasii faarmaasii dhaquudhaan gaafachuun kondomii furdaa fayyadamuu ni dandeessu. Kondomii furdaan miira keessa akka isin hin seennee fi daftanii akka isin hin jiksine isin gargaaruu ni danda'a. Egaa akka kana hunda gootanii jijjiirama fiduu kan hin dandeenye yoo ta'e jaalleetee wajji haasa'uun akkuma walqunnamtii saalaa eegaltaniin akka ati jiksitu siif hayyamuu qabdi. Akkasuma walqunnamtii saalaa ati eegaltee sakandii muraasa keessatti ta'uu danda'a. Akkasuma yookaan daqiiqaa muraasa daqiiqaa 2 fi 3 4 keessatti akka ati jiksitu siif hayyamuu qabdi. Egaa ati jiksitee booda immoo daqiiqaa 30 booda turtee qaamni saalaa kee akka ka'u si gargaartee egaa akka san booda walqunnamtii saalaa dheeraa godhuu ni dandeessu. Maaliif dura waan jiksitee jirtuuf lammata yoo kan itti deebitu ta'e daftee hin jiksitu. Kanaaf jaalletee wajji haasa'uun akka isheen obsaan si eeggattuu fi yeroo lammataa walqunnamtii saalaa godhuuf akka isin qophooftan isin godhuu danda'a. Yeroonni rakkoo akkasii qabdan jaalleteessa wajji haasa'uun waan kana jijjiiruun baay'ee murteessaa fi shamarran waan kana irratti baay'ee murteessoodha. Egaa akka kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kanarraa asirratti xumureen jira. Akka irraa baratan abdiin qaba. Akkasuma laayik gochuu hin dagatinaa. Warri maatii naaf hin ta'in sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yoo kan qabaattan ta'e koomantii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessaniin ilaala. Gaaffii keessaniifis yeroo itti aanutti viidiyoo qabadheen dhufa. Fayyaa argadhaa. Fayyaan dabina.